warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Galatooma ashamashan maalamanni saalamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Faanaa kun Riitaa Shoodha. Keessummaan kiyya har'aa weellisaa aartii Oromoo kana keessatti aadaa, duudhaaf safuu Oromoo kana guddisuudhaaf afaan garaagaraatiin shoora olaanaa kan taphachaa ture Maatiyaas Zamadeeti. Gama ispoonsoraatiin har'as Pilaatineemiidhaan Allied Chemicals uffataan abbukkii pirootokoolii nafaana jiru. Qopheessaa Abdeessaa Riitaa Taaddalaati. Gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa. Kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaati. Turtii bareedaa nu waliin taasiftu. Baga nagaan dhufte maatii. Baga nagaan eegde. Hayyee akka ati dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naaf kaa'ee jira. Isaan kaasaa turtii bareedaa waliin taasifne jechuudha. Akka galumsaatti akka nuuf ta'u Maatiyaas weellistoota aadaa Oromoo afaan Oromoo irratti hojjetanii fi naannawaa Finfinnee keessumattuu Aqaaqii Qaadditti dhalatanii guddatan caalmaatti uummata biratti kan jiran weellistoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Afaan Oromoo irratti warreen hojjetan Maatii Gammachuu yookaan Taaddalaa Gammachuu fi Sisaay Gammachuu. Itti aanee immoo Maatiyaas Zamadeen naannoodhuma sanii argamee jedhama. Garuu tokko tokko Galaan jedha. Aqaaqii jedhee Galaan jedha. Kun Aqaaqii Basaqaa jedha. Kun naannoo Guraawaa jedhamutti jedha. Tokko tokko Qaallitti Aqaaqii jedha. Maatiyaas eessa argamte? Dhugaadha. Amma garuu Aqaaqii fi Galaan illee baay'ee walirraa hin fagaatu. Dhugaa dubbachuuf ani bakka dhaladhee guddadhe Galaan Gurraa jedhama. Galaan Gurraa jechuun waa hundi isaatu maaliif ofitti siqsare? wannoodha. Karaa magaalli keenya Aqaaqiidha waan ta'eef Aqaaqii itti fayyadamna nuti illee midhaan gurguruus waan ta'e gaazillee boba'aa tokko tokko illee waggaa bitannu baadiyyaadhaa qotee bulaadhaati nuti waan taaneef yeroo baay'ee Aqaaqii itti fayyadamna. Barumsa illee Aqaaqii dhufnee baranna. Garuu amma Kooyyee Faccee hin beekta miti. Naannoo Kooyyee Faccee sanitti aanee Galaan Gurraa kan jedhamtu ganda Galaan Gurraa jedhamtu hin jirti. Amma garuu Amma Finfinnee jala seentanii? amma aanaa 10 jedhamti. Moo Shaggar jala jirti? Bakka lamaanuu jira. Baay'ee bareeda. Nuyi kan wajjin wal qabatee haalli gara addunyaa aartiitti seente maal fakkaata kan jedhu kanas naa kaasi. Ani aartiillee daa'ummaan calqabee aartii baay'ee hin jaalladha. Weellisuun hin jaalladha. Waggaa midhaan dhoofnus, waggaa qonnus, daboodhaan waggaa hojjennullee inni sirbina waan ta'eef balsoo naqanii walitti daboo hin jiraa miti. Haamaan na haaman yeroo sana nan sirbaa. Namoonni gaafa ayyaana baay'ee walitti waggaa dhufan sirbu. Yeroo sanaan sirbuu baay'ee hin jaalladha nan sirba. Saniin booda immoo Taaddeellee akkuma kaaste maqaasaa Taaddeen nuti innaa bishaan obaasuu deemnu bishaan laga Aqaaqee jedhamu hin jira. Laga Aqaaqee dhufee yeroo sana lagni qulqulluudha. Akka ammaa hin boorofne. Keemikaalillee hin qabu. Nuti illee achitti daaknaa horiinis isa dhugaayyu. Yeroo sana dhufanii isaan achitti hin daaka. Taaddeen fa'a. Ishee kiraarii qabatee hin dhufaa. Taa'ee dhakaarra taa'ee hin taphataa. Yeroo sana immoo baay'ee lubbuu kan na fudhate tokko isaa baay'ee na gammachiise inni albama baasu. Mucaaqees waan ta'eef kaka'umsa guddaas keessa ture. Barumsa illee nuti kan barannu Aqaaqii naannoo isaan jiraatan sana aanaa 8 kan jedhamu Aqaaqii carqaa Aqaaqii Basaqaa jedhama amma. Kanaan dura mana barumsaa illee achitti baran.
Isa mana isaaniitiin ollaadha manni barumsi sun. Shisaa illee obboleessa isaallee wajjin shisaa gammachuu wajjin jechuudha. Isa umuriidhaan sisaa wajjin walitti dhiyaatamu taaddee je. Maaliif seete sisaa kanatu yeroo baay'ee Riittaan hangafa kiyya jedhee gaafa dubbatu nagaa waan ta'eef. Jalqabaan dhugaa dubbachuuf namoonni baay'ee na beeku. Cidha irrattis sagantaa adda addaa irrattis kan sirbaan Oromeeffan sirbuu danda'allee dhugaa dubbachuuf jechaadha. Kilabiitti illee naati kilabiillee hojjedhee jira Oromeeffan sirbaa ture. Sirbaa maariffallee hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Guddaa miti ji'aan 500 naa kaffalama. Isumaan an hojjedha garuu yeroo sana maal seete hamilee guddaa qabna. Hojii hojjennee uummanni lolaalee. Aadaadhuma keetillee afaan achi keessatti sirbuunis namoonni baay'ee immoo yeroo sana kan si gammachiisu naa dhufan dhuganiis nyaatanis naa ba'anii badhaasa si kennu. Maquma kiyyaan illee baandiin guutuu badhaasa hin argata yeroo tokko tokko. Waan ajaa'ibaati. Gaafa isaan ijoolleen keenya dhufte hundumaaf laatu ana badhaasanaa kennanii isaan hin dhiisan. Biraavoo. Dhugaan siin jedhe. Aduna hoteela Kingitti dhufanii ilaalanii hundumaafuu ijoollee shubbistoota illee osoo hin hafin hundumaafuu badhaasaa kennanii jabaadha jedhanii deeman malee ana qofallee miti. Tarii maatii erga kiliippii jalqabaa baaftee booda aartii keessaa yeroo dheeraa baddee turte. Sababiin isaa maalinni? Usuma akkas kilabii cidharratti iddoowwan garaagaraa naannaa osuma hojjettu gidduutti dhiifte. Albaman baasa jedhee sirboota adda addaa walitti guuree naannoon jedhu istuudiyoo seenee homaa naa ta'uu dide. Istuudiyoo seenee mucaan albama na hojjetu tokko kiiboordistiin tokko injiraayyuu illee akkatti barbaadamaadha jedhee badee achumaan bade CD kiyyallee fudhatee deeme. Maastara kee osoo fudhatin? Achumaan deemee gidduutti immoo afaan Amaariffaa immoo calqabe. Afaan Amaariffaa isteejii irratti sirbu dhugaas gaaf tokko afaan Amaariffaa sirbee hin beeku isteejii irratti. Garuu istuudiyoo keessa calqabe bakka naan hojjedhee dheetoon naa ta'uu dinnaan. Bara 99 2000 keessa jechaadha dhumarra. Jalqabee achumaan isaa istuudiyoo seenee kaffaltiin qabdii kaffalee usumaan sirba 9 immoo akkana hojjedhee jiraayu. Ammallee albamuuf jechuudha. Amaariffas Oromeeffas sirba sooddoo kanas walitti makee amma sirba sooddoo sana aan dura baase kana yeroo san kan sirbe sagalees yeroo san kan seenu. Amma kilippiin amma hojjedhe malee sagaleen eegaa yeroo san arreenjimentiinis sagaleenis hundumtuun kan bareedinuma waaliif yaadannoo mataa isaa qaba waan ta'eef inni sirba kana daawwattoonni keenya xiqqoo ishii itti bohaaraniiti waa isaanii haasofne jechuudha. Bareeda. Yeleen mana qoojoo sirba kana daawwadhaatii walitti deebina. Shaggy, lemon like a rabbit, a baby. Yemen wagule, Bale Rambara, Admedas Karachi, Bahaya Lufu. Baay'ee bareeda. Seenaa sirba kanaa irratti jiru ergaan ati dabarsuu barbaadde walaloo fi yeedaloo eenyu akkasii kenne ka'umsa sirba kanatti hojjettees maal akka ta'e osoo natti himte? Dhugaadha. Amma naannoo sana naa deemtu baay'ee si ajaa'iba. Namni uummanni Oromoo fi uummanni Guraagee achitti wal jaalatee wal kabajee wal fuudhee wal jaalatee waliin jiraata. Walaloo kan naa barreesse Maaruu Hundaala Baalchaa jedhama. Dhalataa Qaaqiti. Taaddalaa wajjin illee riyaadha baay'ee wajjin hojjechaa turanii. Inni fiilmii kanarra hojjetaa waa'ee kana natti himnaanii kan ammaa sirbuu qabna hojjechuu qabna. Seenaa warra dhimma sitti himnaan? Kana jedhee natti himnaan kan ammaa hojjechuu qabna osoo kana hojjennee waan gaariidha jedheeni osoo Oromiffa sirban osoo argite
Guraagee sirba guraagee kana immoo innaa sirban oduu argite ijoolleen teenya dhiise. Waan leenjii fudha sitti fakkaata ajaa'iba. Ummatichi kanaafuu Aadaa duudhaasaa osoo hin makin sirriitti qabatee deemaa jira jechaadha ummatichi. sirriitti qabatee deemaa jira. Waan liqinfamuun kun jiru saba guraagee ta'e. Namni maal seeta amma jaalala keessa namni walitti wal makameetoo waliin jiraachuu ni danda'a. Garuu aadaa isaanii hundumtuu wal eeganiiti. Eenyummaa isaanii hin daganne. Eenyummaa isaanii aadaa isaanii hundumtuu wal eeganiiti jiraachaa jiru. Sirboota illee bakka tokkotti bakka cidhaatti illee amma kilippii innaa hojjennu sana warri ijoollee guraagee taate illee Oromiffas hin dubbatu. Oromiffas hin sirbu. Isaan ajaa'iba innaa laaltu karaa sana jechaadha. Afaansaa duudhaasaa osoo hin dagatin sirriitti kunuunfachaa ollaasaa waliin immoo ol keessa jaalalaan akka Itoophiyaatti jiraachuu isaatiin waan bareedaadha. Atinlee waa kan hojjechuu keetiin galatoonni caalbaatti hojjetamuu qaban jedha. Waa'ee waatu jira gaafa haasofnu kilippii qofaa miti eeggaadhuma hawaasa keenya jiruuf jireenya hawaasa keenya isa baadiyyaa jaalala wajjin wal qabsiistee rakkoo isaa fi furmaata isaa keessee jirta. Sababii dhumti sirbi kun awwaardiitti mo'achuu dandeenye akka hubannoo kiyyaatti tokko isa jedhee yaada. Waa'ee waatu jira gaafa haasofnu maaliif akkas jedhee maatiin jennaanii waa'ee badhaasa yaadannoo Haacaaluu quba qabaa akka badhaafamu waan beekuuf uummataan waatu jira jedhee dubbateedha. Sagantaan illee qophaa'u isaan beeku quban qabu. Awwaardi irratti illee naanni yaadhu Facebook irratti hin argee. Kaadhimamaa gaafa Kaadhimamaa ta'e naanni Feesbuukii danda'an Facebook irratti hin arge malee dhugaa dubbachuudhaaf iyyaanne waan tokko iyyuu yaada tokko hin qabu. Garuu Facebook irratti naan argu baay'ee ajaa'iba natti ta'e. keessi keen fayye. Hojii waaqaa kana maal naa wayyaa. Ani otoo nagaa jedhu rabbi sin ga'u. Mata keetiif hojjedhu yoom hojjette si hafa naan jedhee jira. Waan kanaafuu hojjechuun narra jira jedhee tanani hojjedha. Baadiyyaa keessa naa deemtu namni waa malee manni naaru jedha. Mana keessatti waan hojjetamu waan bilchaa'aa jiru hin jira jechaadha. Waan bilchaa'u yookaan waan hojjetu waan dhugamu yookaan waan nyaatamu waan jiruuf onnaa hojjettu manni aara miti. Yeroo sanaan waa malee manni naaru waan hojjetamaa jiru hin jira. siyaasa Maali jiruu kee keessattis akka sabaatis akka ummataatis innaa yaaltu waan hojjetamaa jirutti jira ta'e hin jira. Waan kun bilchaatee manni kanaaru kun maalinni akka fakkeenyaaf agarsiiftu wayiiti si galee waa malee manni naaru jedha namni Mammaakticha sirrii hoggaa. as daareektingii keessatti maalan argiseefte hedduun keenya baadiyyaatti warreen dhalannee guddannee yeroo barataa turretti uummata keenya rakkoo isaa dhiyeenya waan beennuuf waan nuti waadaa galu tokko hin jira. Maanni baradhee gaafanii injiinara ta'u rakkoo daandii hawaasa kiyyaa nan hiika. Dooktara yoon ta'e rakkoo fayyaa hawaasa kiyya isa baadiyyaa jiru nan hiika. Barsiisaa yoon ta'e rakkoo barumsaa baadiyyaa jiru nan hiika innee erga eebbifamne dooktara soo taane dhibeedhuma mul'atuuf yookaan dhibeedhuma mallattoo tokko qabuuf laaboraatoorii dhibee 10 ajajuu. Injiinaringii gosa garagaraas yoo eebbifamnee baane gara magaalaatti siqee hunduu gara waajjira lafaatti kaachuu. Barsiisaanis baadiyyaa keessa osoo hin ta'in gara magaalaatti kaatee jechuudha. Daareektingii kee keessatti sirba kee keessatti rakkoo bishaan argite san jaalala keessatti fakkeessuudhaaf osoo hin haga dakaa namoota hedduu yaadachiiftee jirta waan ta'eef kan irratti galatoomsi hin jaa. Dhugaadha inni illee dhuguma see ammaan achi irratti agarte dhugaadha. Waa'ee dhugaati sun amma nuti Finfinnee funyaan jala jira. Boolee funyaan keenya jira galaan gurraa jechuudha. Boolee bulbulaa cinaadha galaan gurraa. Garuu bishaan hin qabnu. Bishaan hin qabnu. Bishaan waan dhugnu jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Dhugaan sin jedha. Galaan gurraan boolee funyaan jala jira. Bishaan waan dhugnu hin qabnu. Bishaan harreedhaan laga deemanii burqaa waraabanne. Waanuma dhugaan mul'iftee jechuudha. Waanuma dhugaati. Dhugaan sin jedha. Yeroo baay'ee illee waan garaana nyaatu iyyuu. Amma garuu oomaan bishaan galee jira. Garuu ta'us amma egaa galee waggaa 3-4 ta'uusaati. Waan ajaa'ibaati. Na waan dhugaati. Ijoolleen achitti wal loltu sun dubarri wal loltu sun bakka bishaan waraabutti nagarree. Seenaa akka burqaasanitti dhugaadha achitti wal lolan.
hiriirarratti wal natti dursaa kun immoo baddaadhaan yookaan inni qaa yookaan kara jalaan inni qaa si galee Inni haaduma dhugaa isa baay'ee jiru. kun immoo nu bira qofa osoo hin ta'in baadiyyaa keessa baay'ee kanatu jira. Kanaafuu kana hojjechuu qabna jedheen yaadee akkasitti hojjenne jechaadha. Badhaasni yaadannoo Haacaaluu Hundeessaadhaaf qophaa'ee isa jalqabaa irratti maaliif mo'atte gosa kamiidhaa kanatti mo'atte illee waan sun maal si keessatti uume? Weellisaa haaraa dhiiraatiin kan badhaasa argadhe. Weellisaa haaraa ka jedhu santu nan taane maaliif buleeyyiidhaati. Garuu akkanuma ammaatiin uummanni eegas hin beekne hojii tokko hojjettee uummata bira eegan baane Haaraadhuma taate. haaraadhuma taata. Kitaaba illee ati kitaaba baay'ee barreessite kitaaba sana uummatatti baasite Uummata bira seenee kan fudhatama hin argane taanaan haaraa jedhamta. ammas immoo barreessite akka haaraatti amma akka ba'e. Waan kanaafuu uummanni amma mirga si kennutti Haaraadhaati. haaraadha. Waan ajaa'ibaati. Mee boqonnaa fudhaati sirba kanaan yeroo gaarii dabarsaati walitti deebina. Manni waa malee naaru ganamaan abiddaarra waatu jira eeyyeeni waatu jira qalbii waa malee naanni jaalala bubbuleetu na keessa jira waame kan na keessa jira. Waan fene qalbiin koo waa malee qalbiin waa malee keessa konnaan jedhe ishee malee qalbiin waa malee jaalalaan wal foona maal dhabu qalbiin waa malee yoo tokkummaa malee maal qabu qalbiin waa malee. Safun jalala fatau, jalala safu ya safu, sawal fona mal. Jalala dabna mal kabu, wakisi fede no kutu, salimani kute hafu. Mal kabu, sakama, mal tabu, sakama, mal tabu, sakama, mal kabu, sakama. Hayyee walitti deebinee jirra. Weellisaa keenya jaalatamaa Maatiyaas Zamadee faana jirra. Gama ispoonsaraatiin har'as pilaatineemidhaan Allied Chemicals uffataan abbukkii pirootokoolii faana jiru. Tarii waan gara dhumaa kanarratti jimma deemtee hojjettee jimmitti waan ajaa'ibaa ta'e gama turizimiitiin waan bareedaa ta'e keessumattuu godina jimmaa qabeenyi ishiin qabdu maal akka fakkaatu hawwata turizimii bifa bareedaa ta'een viidiyoo bareedaa ta'een daayirektingii bareedaa ta'een hojjetteetta. Achirratti waan ani si gaafachuu barbaade Dr. Abiy Ahmed Prime Minister jechuun gara jimmaa yeroo deeman tibbuma kanaayyuu ooyiruu bunaa keessatti maasaa bosona bunaa kana keessatti buna danfisanii haalli taa'umsa isaanii illee xiqqoo ishee akkaataa teesseetti sirbite kan hojiinis waan pilaajaaraa ta'e yookaan immoo waan walirraa waraabame fakkaata. Wajjin deemtan moo? Garuu maal seete yeroo baay'ee waan tokko walitti dhufuun kanuma jiru. Waan ati yaaddee akka mootummaatitti immoo yaadni hin jira. Fe'ii mootummaa uummata tajaajiluu mitire. Uummata waan guddaa hojjechuudha waan ta'eef atis akka aartii naa hojjettu waan gaarii adda waan guddaa adda. Yeroo sana immoo walitti dhufuun hin jira si galee. Garuu nuti sirba kan hojjennillee qaata. Waraabbiillee egaa isaan egaa deemanii booda osoo hin ta'in nuti dursee deeme.
nuti deemnee waraabnee har'aa boru gadhiisna osuma jennu amma gadhiifne malee isaan dursineetu deemne. Garaan koo si malee na didee dhabee fayyaa suutumeen si yaada naaf gamee kulleetiyaa qalbiin koo fayyamoo eebukee kannee bodhu jaalalaan na feenan gabbahii na simadhu wantu jimma alaashama mootiin gubbaa isheedhaana wantu jimma alaashama mootiin gubbaa isheedhaana 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 mootiin gubbaa isheedhaana. Na jimmaa deemu jimmaan maaliin beekama hoo jette bunaanii fi hojii mukaatiin beekama. Mammaa kanillee bunaaf nagaan dhabinaa jedhamti Oromoo na mammaaku. Buna kana ammoo addunyaa irratti kan beekamu bunni jimmaa biyya keenyaa maasaa bunaa keessa seennee waraabbii sana waraabne dhaqne bunallee achumatti danfisne waan hundaa qophii hundumaa achitti saramoonii sana achumatti qopheechinee hojjenne bakka mukaatis uffata jimmaa buna jimmaa muka aartii uummata keenyaa sana muka akkatti hojjetanii hojii wannoo keessa gabaa keessa baasaa jiru akka itti fayyadamaa jiru si galee kana baasaa jirre kana saniin booda immoo yuunivarsiitiin isaallee kun jimma moo biyya alaate Faransaay fakkaata innaa laaltu miti viidiyoon isaa yuunivarsiitii jimmaatis waan jimmitti beekamu kanaafuu wanna qabeenya nuti qabnu kana sirriitti baasuu sirriitti agarsiisuu barbaachisaa qaba waan ta'eef yeroo hundaa waan xiqqaa kana hojjechuun irra hin jiru. Baasiin kilippii kana irratti ba'e baasii guddaadha. Ispoonsara hin qabdamoo kiyyuma keecha? Ispoonsarri hin jiru. Hojii kana innaa hojjennu ijoolleen asumatti istuudiyoo keessatti sirba kana jaalatan. Sirba kana Girmaa Tashoomaatu hojjete walaloo isaallee. Girmaan sirba kana baay'ee jaalate. Ijoolleen artistoonni keenyallee sirba kana baay'ee jaalatan. Jaalannaan innaa asii deemanii tiraanspoortiillee ofuma keenyaaf nuti kaffallee ijoollee 5 gibee jedhamtee jirti achi jimma keessa. Baay'ee beekamnu namoota ciccimoof gaggaarii. Ijoollee achitti bilbilaan haasofsiisnee koottaa nuun jedhanii nu achi dhaqnee waan nurraa eegamuun waan tokko wal gargaarreeti malee ijoolleen hundumtu waan ani qarshii kenneef osoo hin ta'in hojiin kun hojjetamuu qaba. Aartii kana guddisuu qabna. Istaandaardii qabachuu qaba hojiin keenya. Kan jedhuun akkasitti ispoonsarallee arganneeti miti. Garuu gara fuulduraatitti kun seenaadhaaf maqaan kiyya waggaa ka'u waan kana agarta waan gaarii kana agarta. Hojii akkanaa hojjechuun barbaada. Waan uummata keenya kaasu waan seenaadhaa ta'u waan uummataa ta'u hojjedhee ani immoo istaayilii kanaan odoon dhufe waan gaarii ta'a jedhee tanan kanaaf ani itti seeneetu hojjechaa jira. Waan ajaa'ibaati. Sirba baay'ee gama hundaan bareedaadha. Gama turizimii kana wajjin wal qabatee illee akka fakkeenyaatti sirba ka'uu danda'udha. Waan aartistiin tokko Oromiyaa beeksisuudhaaf gatii kaffaluu qabu kan waan irraa eegamu baatee jirtu waan ta'eef galatoomii siin ja'a. Gaaffii kiyya isa dhumaa zaaqabnu wajjin wal qabatee akka deemuu dandeenyu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa akka waliigalaatti afaan garaagaraatiin addunyaadhaaf haalli isaan itti jedhanii jira. Kun ammoo biyyoonni aartii isaanii addunyaadhaaf beeksisan kan akka Tarkii fi Indiyaa kaasanii afaanuma isaaniitiin guddinni aartii isaanii addunyaatti gurguramee jiru. Ilaalchi ati qabdu maal fakkaata? Gaaffii gaarii na gaafatte. Amma aartiin Oromoo hojjetamee ta'uu hin tuqamne garuu waan tokko iyyuu tuqamne. Maal siin jechuufanii aartiin nuti qabdu baay'ee ajaa'iba. Baay'ee ajaa'iba ta'uunsaa shawaan illee riitimii 4 qaba.
godina adda addaa immoo naa deemtuu Arsii, Jimmaa, Baalee, Harargee osoo yaammannee karaa 20 hin ta'a. Riitimii istaayilii sirba nuti qabnu jechaadha. Kanarratti osoo hojjennee uummata Oromoo addunyaa irratti beeksisuu hin danda'ama. Amma fakkeenyaaf sirba Hindi biyya Hindi addunyaa irratti beekamaadha miti. Sirba isaaniitiin addunyaa kamirratti iyyuu sirba Hindii ni beekta. Ilaalteetu intillee isuma laallaa turre miti. Osoo sirba keenya irratti aadaa keenya irratti osoo hojjennee afaan keenya aadaa keenya seenaa keenya uummata bal'aa addunyaa kanarra jiru irratti beeksisuu ni danda'ama. Afaan biraa sirbuu dhiisiti kan keenyaatillee siin jechaa jira. Osoo hojjenne waan ajaa'ibaati. Akka biyyoolee adda addaa sirba Oromoo biyya hoggaa sirba sana banu kun sirba Oromooti jedhee namni akkuma duratti sirba Hindii siin jedhe sana kan beekamu gochuun irra jira. Kanaafuu afaanuma keenyaa dhiibbaa goonee hojjechuun fakkeenyummaa guddaa ni qabaataadha. Marii dirqama afaan garaagaraatiin sirbuunis barbaachisuu dhiisuu mala. Osoo sirbitee homaa rakkoon qabu garuu kan keenyallee hin tuqamne. Uummata keessa naaseentuu gaafa gadda isaatillee gaafa cidha isaatillee gaafa gammachuu isaatillee waan hojjechaa jiru kanaan artistoonni keenya qabeenya dhaban nama isaan gargaaru nama ispoonsar isaan godhu dhaban malee aayidiyaa guddaa kan qabu waan guddaa hojjechuu kan danda'an beelanii ni jirti. Akka biyyaatitti guddachuudhaaf bitti Ameerikaallee aartii irratti waan guddaa kan hojjette. Filmi isaan irratti sirba isaan alaabaa isaanii hin dhabdu. Filmi isaan irratti aartii isaan irratti nama nagaa ta'anii nama gaarii ta'anii tokko karaktariin isaa tokko hamaadha. Tokko nama nagaa ta'e hojjetaa miti. Nama gaarii nama nagaa ta'e hojjetu suni lammii Ameerikaati. Sigalee isaan seetaappii sammuu uummataa keessa addunyaa irratti kan hojjetan waan guddaadha. Kanaafuu nuti immoo seetaappii hojjechuuf osoo hin ta'in dhugaa qabna nama hammachuu, nama jaalachuu, nama guddisuu akka ofiititti nama qabee waliin jiraachuu dhugaadhuma jiru waan ta'eef dhugaa kana uummataaf aartiidhaan beeksisu. Aartiidhaan biyya guddisuu ni dandeessa. Aartii qabaannaan biyya guddisuu ni dandeessa. Dhumarratti nama galateeffattu ergaa dhaammattu jiraate carraa sii kennaa gara keetii. Hayyee galatoomii namoota baay'ee garuu hojii kana keessatti kan hirmaatan namoota baay'eedha. Ebeeluu jedhanii maqaa yaamuudhaaf rakkisaadha waan ta'eef sadarkaa tokkoffaa isin galatoomaan isiniin jedha. Isa taansee Abbuu Stuudiyoon wanta na tafarraa kan jedhama. Isa galatan jedhaanii Girmaa Tashoomaa walaloosaa kan naa hojjete daarektiingillee kan hojjete isaa Eeliyaas kaameraamaanii ijoollee hojii kanarratti hirmaatan hundumaa akkasumas maatii koo hundumaa baandii shanan gibee keessa kan jiran hundumaa uummata Jimmaa hundumaa galatoomaa. Guddaa galatoomii Maatiyaas Zamadee. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin aartiist Maatiyaas Zamadee waliin Riittaa Shoorsi taasifne kana fakkaata. Qopheessaa Beessaa Riittaa Taaddaraa ture gama daarektiingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Imoolaa Riittaa. Sagantaa kana sadarkaa pilaatiiniyeemiidhaan ispoonsara kan isiniif godhe Allied Chemicals guddaa galateeffannaan gama uffataatiin Abbukkii Pirootokool nafaana ture. Haga torbanii horanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora pilaatineemii Riittaa Shoo.